Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhiyaanneen jirra hanga xumuraatti nu waliin tura. Itiyoophiyaan nagaa fi tasgabbii Afrikaaf gumaacha ol'aanaa taasisaa jirti jedhan Ambaasaadder Diinaa Muftii. Itiyoophiyaan nagaa fi tasgabbii Afrikaaf gumaacha ol'aanaa taasisaa akka jirtu mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensi koree dhaabbata hariiroo alaa fi dhimmoota nageenyaa Ambaasaadder Diinaa Muftiin dubbatan. Ambaasaadder Diinaa Muftiin turtii miidiyaa waliin taasisaniin akka ibsanitti nageenya Itiyoophiyaa ollaa isheetiif murteessaa waan ta'eef nageenya olloota ishee nageenya ishee ta'uu qaban jechuun mirkaneessaa akka jirtu himeera. Itiyoophiyaan ammuma bilisummaa Afrikaatiif gumaacha taasiftee nageenyaa fi tasgabbii Afrikaaf biyya qooda ishee bahaa jirtu ta'uun dubbatameera. Gumaachi Itiyoophiyaa nageenyaa fi tasgabbii Somaaliyaaf taasiftee akka nageenya addunyaaf taasifteetti kan fudhatamu ta'uus himeera. Biyyoonni Afrikaa haalota shororkeessummaaf golguun kan ta'anii fi sirreessuu akka qaban eeranii kunis misooma guddina biyyoota naannawaa akkasumas daandii mijataa nageenya mirkaneessuu kan oomutu akka ta'u dubbataniiru. Itti fufuunis qaxanichatti nageenyi akka bu'uu biyyoonni shororkeessummaa ittisuuf carraaqqii waliin taasisan hariiroo idil-addunyaa caalaa akka cimsan daa'imaniiru. Shororkeessummaan nageenya booressuu guddina biyyoota naannichaa boodatti hambisuu danda'u balleessuuf waloon hojjechuu akka qaban eeranii Itiyoophiyaan kanaan dura biyyoota michoota ta'uudhaan waliin hojii bal'aa hojjechaa turuu ishee Ambaasaadder himaniiru. Bittaa fi gurgurtaan teeknooloojii dijitaalaa waggoottan 5 dhufan fooyya'ee hojii irra ni oola Ministeerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii akkas himeera. Bittaa fi gurgurtaan teeknooloojii dijitaalaa hojimaata waraqaan adeemsifaman hambisuudhaan waggoottan 5 dhufan fooyya'ee hojii irra akka oolu Ministeerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii ifa godhe. Hojiin nageenya saayibarii sirna bittaa fi gurgurtaa dijitaalaa amansiisaa taasisuuf hojjetamaa jiru bu'a qabeessa ta'uu eeruun deetaan Ministeera Innoveeshinii fi Teeknooloojii Dr. Ishuruun Alamaayyoo akka himanitti sagantaan dijitaalaa Itiyoophiyaa 2030tti lammaffaan waggoota dhufuu ni jalqaba jedhan. Xiyyeeffannaan sagantichaa bittaa fi gurgurtaa mallaqaa caalaan adeemsifamu hambisuun tajaajiloota mallaqaa caalaan adeemsifaman akka hambisanidha jedheera. Sirni dijitaalaa Itiyoophiyaatti bal'inaan hojjetamaa jiru kun sirna bittaa fi gurgurtaa idil-addunyaatiin fudhatama qabudha jedhan. Kana malees waggoottan 5 dhufan sirna bittaa fi gurgurtaa ammayyeessuun bittaa fi gurgurtaa mallaqaa callaadhaan adeemsifamu hambisuuf kan hojjetu ta'uu himaniiru. Akka ibsa deetaa ministeerichaatti sagantaan dijitaalaa Itiyoophiyaa marsaa jalqabaatti tajaajila mootummaa dijitaalawaa gochuuf hojiileen hojjetamaa jiran bu'a qabeessa ta'uu eereera. Yeroo ammaa kanatti dhaabbileen mootummaa 25 keessatti tajaajiloonni 800 caalan tajaajila dijitaalaa teeknooloojiitiin fayyadamuun kan hojii hojjetan ta'uu ibseera. Waggoota muraasa darban teeleebirrii fi filannoo dijitaalaa baankii daldala Itiyoophiyaa dabalatee bittaa fi gurgurtaa taasifamee maallaqni tiriliyoonatti lakkaa'amu deddeebi'uu himeera. Kanaaf sirna bittaa fi gurgurtaa amansiisaa taasisuuf hojiin nageenya saayibarii hojjetamaa jiru bu'a qabeessa waan ta'eef karoora raawwachuuf haala mijataa uumuun dirqama akka ta'e ibseera. Adeemsa ammaattiin lammiileen miiliyoona 11.5 caalan waraqaa eenyummaa dijitaalaa fudhachuun isaaniis ministeerri deetaan kun himeera. Poolisiin Keeniyaa namni qindeessaa waraana bilisummaa Oromoo kan Isiyooloo fi Maarsabiit jedhame osoo hin butamin hafe jechuun himteerti. Poolisiin Keeniyaa guyyoota dura bulchiinsa kaaba Keeniyaa akka Maarsabiitii fi Isiyooloo keessatti dahoo waraana bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'u irratti duula gaggeessuu kan eegalee ibsuun isaa ni yaadatama. Duula kanaan namni Saadaan Bukkee jedhamuu fi naannolee kana keessatti qindeessaa waraana bilisummaa Oromoo akka ta'e shakkamee to'annoo jala oolu poolisiin Keeniyaa ibsa baaseen beeksiseera. Haa ta'u malee miidiyaalee hawaasaa irratti namni butame kun achi buuteen dhabamee jedhamee kan odeeffatamaa jiru dhugaa miti jechuun ibsi poolisii Keeniyaa himeera. Namni kun to'annoo seeraa jala akka jiruu fi manni murtiitti akka dhihaatu ibsaniiru. Namni kun duula Ondo'aa Jaangilii jedhamuun to'atamuu kan beeksise ibsichi nama kanaa fi kanneen biroo to'ataman heera biyyattii bu'uura godhachuudhaan mirgi namootaa fi bilisummaan isaanii osoo hin sarbamin seera duratti dhihaatu jechuun poolisiin Keeniyaa beeksiseera. Haa ta'u malee kun osoo kanaan jiru gama waraana bilisummaa Oromootiin hanga ammaatti deebiin deebifame hin argamne. Ayyaanni bara haaraa saba Geedi'oo Daraaroon kabajamaa jira. Ayyaana kennaa fi galateeffannaa saba Geedi'oo kan ta'e Daraaroon kabajamutti jira. Ayyaanichi mata duree Daraaroo tokkummaa misoomaa fi guddinaaf jedhuun kabajamaa akka jiru ibsameera. Sirna kabaja ayyaanichaatti sadarkaa biyyaatti beeksisuu irra darbee hambaa idil-addunyaa gochuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiraachuus beeksisaniiru.
Ayyaanni kun bakka hooggantoonni ol aanoo mootummaa federaalaa fi naannoo argamanitti kan kabajamaa jiru ta'uun himameera. Sabni Geedi'oo naannoo Oromiyaa godina Gujiitiin kan wal daangessuu fi naannoo duraan kibbaatti jedhamutti kan argamudha. Tiraamp loogii farra kiristaanummaa jedhan dura dhaabbachuuf Waayit Haawus keessatti waajjira amantii akka banan himame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kamisa darbe waajjira amantii Waayit Haawus uumuun abbaa alangaa waliigalaa Paam Boondiin garee hojii mootummaa federaalaa keessatti loogii farra kiristaanummaa jedhan dhabamsiisuu irratti akka hoogganan qajeelfama akka kennan dubbatee ture. Tiraamp sirna kadhannaa ganamaa kan biyyaalessaa gamoo mana maree bakka bu'ootaatti qophaa'e irratti yaada kan kennan haasaa isaaniitti fayyadamuudhaan tokkummaa fi waamicha kan dhiyeessan yommuu ta'u, bara darbe yaaliin ajjeechaa lama isaa fashalaa'ee booda hariiroon amantii waliin qaban jijjiiramuu isaa hireera. Washingtanitti ciree kadhannaa lammaffaa irratti Tiraamp sagalee caalatti kan paartii tokko ta'een torbaan lamaan darban keessatti dammaquudhaan injifachuu isaaniitiif tarkaanfiiwwan kiristaanota loogii amantii jedhan irraa eeguudhaaf fudhataman labsaniiru. Ergamni garee kanaa battalaa ilaalcha farra kiristaanummaa bifa kamiyyuu kan dhaabsisuu fi kan ministeerri haqaa akkaan suukanneessaa ta'e kan tajaajila galii biyyaalessaa yookaan IRS fi FBI akkasumas ejensiiwwan kan biroo dhaabsisan jedha Tiraamp. Abbaa alangaa waliigalaa isaanii haasawaa keenya keessatti jeequmsaa fi manca'iinsa farra kiristaanummaa guutumatti himachuuf akkasumas mirga kiristaanotaa fi amantoota guutuu biyyattii falmuuf hagamiyyuu cimaa haa ta'u akka hojjetu dhaadataniiru jedhan. Pireezidaantichi ennaa haasaa isaanii farra ilaalcha kiristaanummaa adda baasanii hin tuqne garuu duraan bulchiinsa Baayiden mootummaa federaalaa adda baasee kiristaanota irraa akka fuuleeyyuum kan taasisedha jechuun Tiraamp achumatti Baayideniin qeeqaniiru. Tiraamp gurmuu kanaa fi itti gaafatama isaa hundeessuuf kaleessa ajaja sadarkaa ol aanaa mallatteessaniiru. Kunis imaammataa fi shaakalaawwan seera cabsan jedhan dubbateera. Bulchiinsi Baayiden baatii muddee darbe farra Musliimaa fi farra Arabaa ilaalchisee jibbiinsa jiru akkasumas baatii fulbaanaa bara 2023 keessa immoo farra warra Juusiitti duuluu tarsiimoo dandeessisu labsee ture. Walitti bu'iinsi Rippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo hammaachuun ibsame. Gareen hidhatee Ruwaandaadhaan deeggaramu M23 ennaa tokkummaa mootummaa balaan jeequmsi naannootti bal'achuu kana caalaa hammaatee hin beeku jedhamee akeekkachiisaa jirutti jimaata kaleessaa magaalaa ijoo kan baha Rippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo taatee sodaachisaa ture jedhan gabaasni Associated Press. Loltoonni Ruwaandaa fi M23 torbee darbe magaalaa Goomaa qabatanii amma gara bulchiinsa ollaa kutaa Kiivuu kibbaatti socho'aa jiraachuunis himama. Jeequmsa waggoota kurnanii ol darbanii fi baha Rippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo keessatti uumameen loltoota Rippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo fi michoota ishee injifachuu ari'uudhaan naannoo albuudaan badhaatee ennaa to'atetti kumaatamaan kanneen lakkaa'aman du'aniiru. Hedduun isaanii ammoo qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru. Pireezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagaamee fi Pireezidaantiin Rippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo Feeliks akka ennaa himanitti humnoonni naannichaa rakkoo kana salphisuuf yaalaa jiranitti yaalii dilbata dhufu Taanzaaniyaa keessatti geggeeffamu irratti hirmaachuuf akka jiran ibsamaara. Manni maree mirgoota namoomaa kan tokkummaa mootummootaa jimaataa darbe Jeniivatti walga'ii miidhaa waldhabdee kanaa keessatti raawwatame jedhe irratti qorannoo sadarkaa addunyaa eegaluuf murteessee jira. Hoogganaan dhimma mirga namummaa mootummootaa Volker Turk balaan jeequmsaa naannoo xiqqaa kana keessatti akka hammaate hin beeku jechuun akeekkachiisee jira. Yoo tarkaanfiin tokko hin fudhatamu ta'e uummata baha Rippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo wanti hamaan ammallee dhufuu mala daangaa biyyattii bira darbeellee gara walakkaatti akka seenu himeera. Turk erga M23 amajjii 26 Goomaa seenee as namoonni gara 3,000 ol ta'an kan du'an yommuu ta'u 2,880 ammoo madaa'uu isaanii ibsuun lakkoofsi kun garuu kan dhugatti lakkaa'amee miti jechuunis dubbateera. Akkasumas jimaata darbee dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne kan Siwiizerlaand torbaan kana keessa hojjettoonni isaa 3 naannoo sana keessatti akka jalaa ajjeefamanis gabaasee ture. Israa'el Filisteemonni Gaazaa keessaa akka baafamaniif waraana isheetti ajaja kennite. Ministeerri humna waraanaa Israa'el lammiileen Paalestiin Gaazaa keessaa akka baafamaniif karoorri akka qophaa'u ajaja dabarse. Kunis pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp naannoon waraanaan barbadaa'e kun haala kamiin akka bu'aafamuu quba yaada keessatti yeroo kaa'udha. Ministeerri humna waraanaa Israa'el Kaatz kamisa akka dubbatetti
Hojjettoonni Gaazaa keessaa fedhii isaaniitiin Gaazaa gadhiisanii akka ba'an taasisuu fi karoorri akka qophaa'uuf humna waraanaa isaaniitiif ajaja dabarsuu himeera. Itti dabaluunis namoonni Gaazaa keessa biyya isaan simachuu fi fedhii qabaatu kamiyyuu deemuu akka danda'u jedheem karoora qophaa'u keessatti filannoowwan lafarraa daangaa qaxxaamuruun daandiin qilleensaa fi galaanarraas qophii addaa akka taasisuuf karooricha keessatti eereera. Doonaald Tiraamp pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Israa'el Gaazaa Yuunaayitid Isteets dabarsitee akka kennituuf Ameerikaan Gaazaa fudhachuu qabdi jedhee kan turee fi karoora ifaa Tiraamp kanas kan simatan ta'uu ministeerri humna waraanaa Israa'el ibseera. Hamaas immoo gama isaatiin kamisa darbee ibsa baaseen lammiileen Falastiin karoora Tiraamp kana irra aanuudhaaf Falastiinonni hundiyyuu tokkummaadhaan dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiyeessee jira. US'tti konkolaataa ibidditti qabate keessaa lubbuu namaa kan oolche dargaggoo Kadiir Tolaa badhaafame. Kadiir Tolaa fi namoonni biraa daandii guddicha Seent Paawul Minisootaa keessatti argamu gubbaa konkolaataan osoo deemaa jiru. Konkolaataa daandii qarqaratti balaa ibiddaatiin boba'aa jirutti dhufaniiru. Konkolaataa ibidditti qabate kana keessaa manguddoo tokkotu ture. Kadiir konkolaataa boba'aa kana bira darbuu osoo hin taane konkolaataa daandii irraa maqee jiru kana waan balaan isa mudate akka ta'e addaan erga baafatee booda konkolaataa kanatti gore. Namoonni kaanis konkolaataa akka isaanii dhaabanii gara konkolaataa lafa ciisuu kanatti fiigaa yeroo dhufan konkolaachisaa bira kan gahan manguddoon ganna 71 konkolaataa sana keessa akka jirus gabaafamee ture. Kadirii fi namoonni biraa kan isaan qaqqabaa jiranitti baatanii carraan inni qabu akkuma konkolaataa ibidditti qabate sanatti kan gubatu ture jedhaniiru. Kadiir Tolaatis hirmaannaa isaa saniif yeroo ammaa kana badhaasa argateetiin jira. Dhiirota koorniyaa jijjiiratan irratti qoqqobbiin ispoortii kaa'amuun himame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiironni koorniyaa jijjiiratan kan taasisan dorgommii ispoortii dubartootaa irratti akka hin hirmaanne ajajni dabarsan saffisaan hojiitti hiikameera. Guyyoota murtoon kun darbe seenaa Ameerikaa keessatti guyyaa addaa ta'uu himanii murtoon kun dubartootaa fi shamarran biyyattiitiif injifannoo guddaadhas jedhaniiru. Akka odeeffannoo miidiyaa hawaasaatti pirezidaantichaan kan argame ibsutti kana booda dorgommii dubartootaa keessatti dhiironni koorniyaa jijjiiratanii dubartii waliin akka hin dorgomne hubachiisaniiru. Gochi kun yuunivarsiitiiwwan, kolleejjiiwwan, manneen barnootaa fi iddoowwan garaa garaa naannoo ispoortiin itti adeemsifamutti kan hojiirra oolu ta'uu hubachiisaniiru. Riippaabilikni Koongoo fi Paakistaan kubbaa miilaa addunyaa irraa dhorgaman. Waldaan kubbaa miilaa addunyaa Fiifaan Federeeshinii kubbaa miilaa Riippaabilik Koongoo fi Federeeshinii kubbaa miilaa Paakistaan adabuu isaa beeksiseera. Fiifaan Riippaabilika Koongoo kan adabe qaamni sadaffaan hojii Federeeshinii kubbaa miilaa biyyattii keessaa harka waan galfateef jechuun himeera. Waldichi murtee kanarra kan gahe daawwannaa kaaf waliin ta'uudhaan magaalaa Biraazaavilitti taasiseen akka ta'e eereera. Federeeshiniin kubbaa miilaa Paakistaan ammoo kan adabameef filannoo haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'e geggeessuudhaan akka danda'amuuf dambii isaa waan hin fooyyessineef jechuunis dubbataniiru. Ameerikaa bulchiinsa Alaaskaatti xiyyaarri namoota 10 fe'ee bakka bu'een isaa dhabame. Ameerikaa bulchiinsa Alaaskaatti balaliisaa dabalatee namoonni 10 feetee kan turte xiyyaarattiin achi buuteen ishee dhabameera jechuun himamaa jira. Qabeenyummaan ishee kan dhaabbata daandii xiyyaaraa Beering jedhamu kan taate yommuu ta'u, xiyyaarri Seesinaa Kaaravaan jedhamtu kun naannoo aanaa Laakleet jedhamu kaatee gara Noom jedhamutti osoo balali'aa jirtuu bakka buuteen isaa dhabamuun himame. Hanga ammaatti xiyyaara bade kana barbaaduun kan itti fufe ta'uun eerame. Bulchiinsa Alaaskaa qilleensa hamaan qabaachuu isheetiin naannoo xiyyaarichi hedduun itti badan ta'uu BBC'n gabaaseera. Dhumarrattis oduu dinqisiisoo isinitti himna. Biyya Hindii keessatti gandoota 12 keessatti al tokkotti rifeensi namootaa irraa harca'uun himame. Taateen kunis biyya Indiyaa jiraattonni gandoota 12 kutaa Buldaanaam bulchiinsa Mahaaraashtiraa keessatti rifeensi walfaana irraa harca'uun naasuu keessa galchee jira jedhameera. Ergaa majjii bara 2025 irraa eegalee daa'imman umriin isaanii hanga waggaa 4 ta'ee dabalatee namoonni 200 ol rifeensi isaanii battalumaa fi osoo isaan hin eegin irraa harca'uu qondaaltonni fayyaa naannoo sanii himaa jiru. Tokkoon ammoo guutumatti rifeensi mataa isaanii irraa dhumee yoo ta'u, taateen kunis namoota hedduu yaaddoo keessa galcheera. Kunis rifaatuu kan uume yommuu ta'u, aanga'oonni fayyaa Indiyaa sababoota bu'uuraa akka qorataa jiran dirqisiiseera.
Rifeensi namoota kanneenii muddee 31 bara 2024 irraa harca'uu kan jalqabe achiis gara rifeensaa deemuudhaan kan hafe ofirraa mursiise jechuun himeera. Sana booda rifeensi isaa deebi'ee biqiluudhaan garuu yeroo muraasa booda deebi'ee ofumaan kan irraa harca'e ta'uu jiraataan tokko himeera. Taateen kunis jalqaba namoota mataan isaanii hooksisuun eegaluun achumaan battalumatti rifeensi irraa harca'uun kan itti fufudha. Namoonni muraasni rifeensa isaanii deebi'ee biqiluufillee garuu sababbiin isaa sirriin baramuu akka hin danda'amne himamaatiin jira. Yeroo ammaa kana ministeerri Aayuush kan ministeera filannoo qorichaa Indiyaa dhukkubsattootaaf mallattoo dhukkubaa isaanii irratti hundaa'uudhaan qoricha garaagaraa kennaafii akka jirus himeera. Mootummaan ogeeyyiinii fi manni maree qorannoo fayyaa Indiyaa sababa taatee kanaatiif danda'u irratti qorannoo eegaluu isaanii himaniiru. Saayintistoonni gareewwan Bahaaloom Chaannaayii jedhamanii fi kanneen biroo irraa walitti babba'an waliin ta'uudhaan qondaaltota walitti qabuun gandoota kanneen keessatti qorichaa fi qorannoo irratti geggeessaa akka jiranis himaniiru. Haa ta'u malee hanga ammaatti qorannoo kanaaf falli argame hin jiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine kanumaan waliin waan turtaniif galatooma.